Idan dhugumaan jedhama diraamaa araddaa keessatti kaaraakterii Giftiin jedha. Caalchaa Sobbooksaan jedhama diraamaa araddaa keessatti immoo kaaraaktera Garbaa taphachaan ture. Yohaannis Biraanuun jedhama diraamaa araddaa irratti kaaraaktera Booraa ta'een hojjedha. Baacaa Amantiin jedhama diraamaa araddaa keessatti kaaraakterii beekaa ta'een hojjechaa ture. Naanaatii Muhammadin jedhama diraamaa araddaa keessatti taatoo lalisee ta'een taphachaa ture. Dirribii Olaanaan jedhama diraamaa araddaa keessatti taatoo latii jedhuun hojjedha. Lalisaa Magarsaan jedhama diraamaa araddaa keessatti taatoo lammiin taphadha. Har'a gaaffii naa dhiyaate isinii deebisuu dhufe. Kaaraakteriin kee akkam ture? Kaaraakteriin Giftii baay'ee man proud ta'a kaaraakterii Giftii gaafa ibsu. Baay'ee cimtuudha. Hojii irratti qoosaa hin beektu. Maybe social life jedhamu irratti baay'ee cimtuu ta'uu baattus hojii irratti wanta isheen qabdu baay'ee gaariidha. Maatii isheef hammam akka isheen maatii ishee jajjabeessitu, maatii ishee jaallattu, maatii ishee gargaartu fi haalatti isheen dhaabbata sana gaggeessaa turte sanaatiin kaaraakteriin Giftii kaaraakterii baay'ee gaariidha fi jaalladhuudha. Taatoo Garbaan baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf jechuun anuu akkasitti yaadne gaafa jalqaba kaaraaktera kana fudhadhee taphachuu jalqabu nama hamaa wayii kaaraaktera hamaa namoota miidhuudhaaf waan akkasii wayii natti fakkaatee ture. Gara dhumaarra garuu namaaf jedhee maatii isaayyuu dhabeera, haadha isaa obboleettii isaa dhabeera namichi kuni. Kan isaa caalaa yommuu namoota naannoo sanaa lafa isaanii irraa buqqa'anii waan tokko beenyaa tokko tootti hin argatiin namoota naannoo sanarraa buqqa'anii baay'ee nama falmaa turedha. Kanaaf kaaraaktera Garbaa jechuun baay'ee bareeda. Dhugaa kaaraakterichis kaaraakterii ajaa'ibaa ture. Kaaraakterii baay'ee bareeda. Beekaa jechuun gibbiitti mucaa wajjin baratan tokko utuu baay'ee wal jaallatanii gidduutti dhiisee deeme. Jibbee utuu hin taane haaluma tokkoof fedha kan inni dhiisee deeme. Achii booda erga biyya biraa sana deemees erga wanti hundumtuu sirratee fi wanti hundumtuu fiksii godhatee gara biyyaatti deebi'ee ishee dur jaallachaa ture sana deebi'ee fuudhee wajjiniin fiicharii gaarii akka qabaatu nama hawwu ture. Beekaan akkas ture. Garuu dhumarratti hin milkoofne. Kaaraakteriin koo Xawalwaallee wayiiti. Jechuun akka kaaraakterii lama wayii waan hin qabattan yaada'anii akkas jechuun biiroo keessattis akka kaaraakterii tokkottan hojjedha. Diraamaa araddaa keessattis akka kaaraakterii tokkottan hojjedha jechuudha. Yeroo achi deemu kanas deemu nan jaallatanii haga gaafa xumura hojii keenyatti fiidbaakii bareedaa hin arganneen ture. Akka carraa kaaraakterii lama hojjechaa ture jedhetanii nuuf yaada. Xawalwaallee wayii ta'etanii seenii xumurarra immoo nama ergama baatu ta'etanii ergama kuusan immoo fiixaan baafadhe jechuudha. Kaaraakteriin koo kana fakkaata. Akkuma isin argaa turtanidha. Baay'ee namatti tolti, baay'ee jaalladhee dhugaa baay'ee jaalladheen hojjechaa hin ture. Amala qabeettiidha. Namoota gaafa wal lolan walitti araarsiti. Karaa adda addaa nama gaarii jedhamtudha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tolti, jaalladheen hojjechaa ture. Kaaraakteriin koo kana fakkaatti jechuudha. Kaaraakteriin kiyya baay'uma kan jaallatamu wayitu. Nama akkasumaan jiraatu, nama waa'ee borii yaadne, nama dhiphina homaa hin barbaanne, nama ofirraa bu'ee jiraatu wayiti. Baay'ee kaaraakterii namatti tolu. Nama hundumaan nama walii galu. Garuu nama kaayyuu hin qabne. Nama cal jedhee jiraatu wayi ture. Kaaraakterri koo kaaraaktera Booraati. Booraan nama deebii baay'ee jaallatudha. Dhiira deebiitti dubbate tokko qabee reebee humna fayyadamuudha jechaadha kaaraakterri koo. Akkasumas immoo namoota garaagaraa of duubaan qaba. Namoota dubbiis illee anaaf fidan qaba. Nama jaalalaan baay'ee miidhamedha. Nama baay'ee jaallatudha. Jaalalaaf jecha waan baay'ee keessa nama galeedha. Nama suusii keessa galeedha. Akkasumas immoo jaalalaaf jecha nama maatii isaa dhiisee baheedha jechuudha. Turtii siizinii kana akkam ture? Waaw. Actually yeroo dhiyoodha kan inni diraamaa kanatti makamee garuu erga asitti diraamaa kanatti makamee kaasee immoo turtii baay'ee bareedaadha. Diraamichumti sunuu guutummaamti seenaa isaa waan jijjiirame faanatti fakkaate kanaafiti baay'ee bareedduu ture baay'ee ammuma keessa ture keessatti baay'ee ture. Walumaa galatti immoo diraamaan araddaa siizinii kanaayyuu baay'ee bareedaadha. Baay'ees nama hawwata. Keessuma gara dhumaa kanarra immoo baay'ee nama harkisa ture. Walumaan siizinii lammataa akka tufuuf abdii qabnaanis kanan jedhaga. Baay'ee namatti tola ture dhugaa dubbachuuf baay'ee waan baay'ee itti bareera waan baay'ee odeensirraas immoo jaalala baay'ee argadheera. Naaf
diraamaa koo haaraa ture waan ta'eef waan baay'een itti baree waan baay'ee namoota baay'ee wajjin itti wal bariiraa. Kanaafiyyuu baay'ee gaarii ture. Dhugaa baay'ee waan namatti tolu ture. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Baay'ee manatti toleen dabarsee kiruu ijoollota wajjin hojjennu aktiiroota aktireessota ogeessota kaanaa saawundii. Kiruun as adda hojjechaa ture. Baay'ee kiruu maraataa ture. Baay'ee natti toleen dabarsee baay'ee gaariidha achumaaf. Baay'ee gaarii ture. Odeessiinis baay'ee jaallateera. Fiidbaakii gaarii ture. Siizinii ajaa'ibaaf baay'ee jaallatamaa baay'ee itti gammannee ture. Anaaf hojii haaraa waan ta'eef wantoonni chaalenjii na godhanis baay'ee ni jiru. Wantoota sanarras immoo wantoota sanarras waan baay'ee baradheera. Ofiis deebiseera, ofiis sirreesseera akkasumas immoo akkuma waliigalaatti turtiin siizinii kana anaaf baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf turtii siizinii kana baay'uma bareeda ture. Baay'ee namatti tola. Kiruu baay'ee jaallatamu turanii. Piroodakshinii baay'ee jaallatamu turanii. Hamma wal arginutti jarjarra ture. Baay'uma bareeda. Baay'ee kan namatti tolu ture. Turtiin siizinii kana baay'ee bareedaadha. Baay'eedhuma ajaa'ibadha. Walakkeessaa olittidha jechuun kanan kiruu kanatti dabalame. Probably jechaan ittiin ibsullee dhabeen ta'a malee turtii siizinii kana baay'ee jaalladheera. Ibniif araddaan ani jireenyadhaan jira malee jireenya wayiitiin jira malee araddaan diraamaadha jedhee namatti himuuf natti ulfaata. Isaatiinis araddaa akka jireenya kootti ilaala ture jechuudha. Nan fudhadhe ofumatti nan fudhadhe. Sanarra darbe baay'eedhuma tokko namatti tolaadha. Miira qabaa. Kiruu wajjin hojjennu faana baay'ee wal dhaga'uun walii galteen jira. Sana dabalatee araddaa akka diraamaatti ibsuun laayifii jiraatame wayii tokko jedheen naan ibsi malee araddaan diraamaadha jedhuun natti ulfaata. Turtii siizinii kanaas kiruu hunda wajjin wal dhaga'aa. Warra teeknikaa hojjetan faanaallee walii galaa hojjenne waan ta'eef turtiin ajaa'ibaati jedheen naan fudhadhe. Piroodakshinii kana haala kanaan yoon ibse natti tola. Best episoodiin kee kamii? Best episoodiin koo episoodii 24 episoodii 24ffaa. Egaa giiftii argachuudhaaf waan baay'een falaa ture. Karaa sirriis haa ta'u karaa sirriis hin taaniini kaayyoon koo ishee argachuu qofa ture ishee argachuu. Hawwuurraa kan ka'e guyyaa wayii na dhukkubee hiriyaan koo waan itti ishee waame dhufsiisee maal ta'ee waan barbaade gochuu danda'u. Jalleena meeqa tokko ishee irratti gochuu danda'u. Garaadhaafii fi episoodicha keessa garaa laafummaa jira. Hamminarraa of eeguutu jira. Kanaaf natti tola episoodii 24ffaan. Isa boora nama natti qacaree olii gadi na fiigsisaa ture. Inni baay'uma beest episoodii kiyya. Erga sanii fiigicha hin dhiisne. Amma fiigan jira jechuudha. Moomentii halkaniin wook gochaa siinii hojjetame tokko episoodii sanarratti baay'een jaalladha isa. Riil fiilingii sinemaatik ta'e qaba. Episoodii sana baay'een jaalladha. Episoodiin 35ffaa kun anaaf baay'ee isa dhugaa waaqaa namichi kuni bogotaa jechuun namuma isa riyaalitii lafarra jiru nama miidhaa ture wayii gaafuma seeratti dhiyeessanii qabsiisaniidhani akka waan riiliifii wayii argachuu kun gammachuu wayii jedhamti isatu natti dhaga'ama jechuun na baay'ee man jaalladha episoodii sana episoodii 35ffaa jechuudha. 32dha. Yeroo taa'ee gadda koo deebii ibfaana ibsadhu bosona keessa taa'ee kanaaf inni besti episoodii koo ta'ee yaada. Episoodiiwwan jiran keessa wanti saksiis ta'e sana ilaalladha. Kanaafuu yaadni koo sun ifatti dhufee seera qabatee gara seeraatti kan inni jijjiirame episoodii 34ffaadha. Best episoodiin koo 34ffaadha jedheen ibsa. Kanaaf episoodichas nan jaalladha. Bestii koodhas jedhee yaada. Episoodii jalqabaa baay'een jaalladha. Maaf akka ta'e hin beeku garuu isa jalqabaa waan ta'eef isa ta'uu achirratti wantoonni achirra turan hundi isaaniiyyuu natti tolu baay'ee. Yeroo jalqabaadhaafis immoo odeessitti kan ittiin mul'adhe waan ta'eef episoodii jalqabaa natti tola. Hundumaa keessaa isaan filadha. Kaaraakteroota araddaa keessaa ofii kee filadhu hojjedhu dosiin jedhanii kan filatta. Firoomsani maaliif yoo jettee firoomsan nama akkasumaan jiraatu nama garaasaa keessaa hammina hin qabne nama jaalalaa nama hawaasummaa jaallatu nama walii galu an akkasii waan ta'eef firoomsa ta'een hojjedhadhee yaada.
Karaktera namoo baay'een jaaladha. Maaliif yoo jedhame xiqqooshii nama karakterri sun nama tasgabbii qabudha. Nama yaada naanneeffatedha. Nama amma kana wakabaan baay'isteedha. Nama waan gaarii yaadudha. Karaktera sana filadhee yaada. Garbaa tumtee yoo jedhee baay'een barbaada. Sababni isaa garbaa jechuun nama haqa dhabeedha. Hawaasni keessatti guddatu illee akkasuma nama haqa dhabanidha. Namoota kanaaf nama sagalee ta'edha. Nama dhugaa baasedha. Nama haqa isaa argatedha. Garbaa tumtee yoo jedhee baay'ee natti tola ture. Kan seenaatu hojjedhee natti tola. Sababni isaas immoo karakteriin ishee xiqqoo oodii waan ta'eef waanuma ishee filadhu natti fakkaata. Firoomsaa filadha, Ermii filadha. Asaans yeroo baay'een waan koomediitti caale wayii tokko otoo hojjedhan jeneriin isaa koomedii ta'e otoo hojjedhan irra filadha waan ta'eef noormaalii otoon Ermii ta'eeti naaf fida jedheetanii yaada. Iddoon kos natti tola. Iddoon kos jaaladheera garuu moor otoo koomedii ta'eeti nan jaaladha waan ta'eef iddoo Ermii yookaan immoo iddoo firoomsaa ta'an taphadhee anaan natti tolan jedha. Otoon booraa ta'ee taphadhee natti tola. Karaktera booraa filadhoo dho'itanis isa waan filadhu natti fakkaata. Sababiin isaa karaktericha gaafa ilaalu baay'ee mana taphachiisa jedhee yaada jechuun baay'ee banaa wayiiti karakterichi taphachuudhaaf na otoon isaa taphadhee baay'ee manatti tola jedhee yaada. Giftii man filadha. Barbaadu garbiraa. Because karakteriin giftii baay'ee manatti tola waayisa wayi like commitment isheen hojiif qabdu hojii irratti ishee so serious nama fakkeenya ta'uu dandeessudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana ijoollee shamarraniif like hojii hojjechuun of danda'anii dhaabbachuun independent ta'uun agarsiifamuu qaba jedhee waan yaaduuf kana qabdi giftiin. So baay'een jaalladha karaktericha garbiraan barbaada. Daawulogii jaalattee hojjette nutti himiidha. Giftii faana nama hunbadee yeroo nama gaafadhu ture. Isheenis bosona keessatti ani waamee yeroo isheen bosona keessatti na dubbisuu dhuftedha. Daawulogichi akkasidha. Si dorsuuf miti. Maal gochuu kan qabu sitti agarsiisuuf jira. Namoonni eessa jiru natti namtu taanaan arraba keensi keessaa mura. Jedha. Si dorsisaan jira miti. Maal gochuu akka qabu sitti agarsiisuuf jira. Na dhageessa. Namoonni eessa akka jiru natti namtu taanaan arraba keensi keessaa mura. Akkuma beekamu gaadiraamicha keessatti seenaan dhiibbaan irraan geessi yeroo hundaa jechuun na dirqamsiisti wayiidha hooggantuu koodha yeroo hundaa dhiibbaa gooti yeroo tokko namicha ani wajjiniin hojjedhu erga mana ni fudhadhee biiroo sana dhaqee keessatti namicha ani wajjin hojjedhu sana hin ganna naan jetti itti jijjiiramna naan jetti yeroo sanaan immoo namicha sana faana hojjechaa jira namicha sana faana kan hojjedhu itti jijjiiramuun xiqqoonatti ulfaataa ergama kootis waanta ta'eef sanarra darbee erganii hir'ina ishii baradhee boodadha kan isheen kana naaf kaaste waan ta'eef akkasan jedhaan ture diyaaloogii sanarratti kuni garuu innati naan jettu kuni garuu mirgaaf dirqaman ittiin mana kanatti miindeffame waliin qabatu miti jedheen deebisaafi akkas jechuun ati hooggantuu koo miti jechuu keetii naan jetti isheen immoo eeyyee jedheen deebisaafi guyyaa sanarraa qabee akka isheen hooggantuu koo hin taane wayii tokkotti waan fiil godheef diyaaloogii sun natti tola. Kun mirgaaf dirqamaan ittiin mana kanatti qacaramee hojii waliin argu miti? Eeyyeen. Garuu maal jechuu keeti? Yeroo na ajajju akka hojii dhaabbata kanaa ta'etti ajaja gootee nan ajajji. Kana irratti hooggantuu koo miti. Mirga diduus nan qabachuu keetiire? Akka beekaatti baay'een barbaadaa ture. Giiftii akka isheen kan qootaatu. Yeroo tokko tokko miira keessa nan galaa. Yeroo tokko tokko ammumatee akka isheen kan qootaatu nan barbaada. Konfiidensiidhaanis kan godha isheen yeroo itti jedhee yaadaa ture jira. Diyaaloogichi giiftiin kan qootaatu taanaan miira miti. Diyaaloogii kana natti tola. Konfiidensii dubbadhee waan ta'eef. Ani giiftii kan kun godhu taanaan
Nama miti. Actually Hundasaayyoo nan jaalladha. Garuu namoo fi giftiin waa'ee ijoollummaa isaanii wanta isaan dabarsan yeroo isaan haasa'an diyaaloogii sana baay'een jaalladha. Haalattiin waliin baadiyyaatti dabarsan sana jechuudha. Isaaniin baay'een jaalladha diyaaloogota sana. Real life waan ta'eef jechuudha. Laayifii ijoollummaa baadiyyaatti dabarsite keessaa inni raafanii isa kana. Hundasaayyoo tapha keenya gammachuusaa ollaa loon jabila yeroo eega Hundasaayyoo nan yaadadha. Firoomsanii fi lalisee wal lolanii natu firoomsaa gorsaa jechuudha bariisaa wal lolanii turanii. Achiin akkas jedheen gorse. Bareedduu koo neetworkiin hin jiru. Gaara irratti ol bahiinsi bilbilaa jira. Irbaata naa nyaattee isaaniin galtu naan jechaa jiru. Ani immoo nan galan jechaa ni jira. Hundaafuu sitti hima. Baay'ee si jaaladha. Nagaan naa rafi bareedduu koo jedha ture. Firoomsa akkas jedheen gorsee baay'uman jaalladha. Firoomsa amala chiikotaanatu sitti himaa. Isaan waanuma xiqqooti isaan gammachiisa. Neetworkiin osoo dhabameeyyuu mukattis ta'u ol baatee bareedduu koo neetworkiin hin jiru. Mukatti ol bahiinsi bilbilaa jira. Irbaata naa nyaadhu. Akkasittiin qorri netti na uffadhu. Isaan hin galtu naan jechaa jiru. Ani immoo nan galan jechaa ni jira. Hundaafuu sittiin hima. Nagaan naaf buli. Baay'ee si jaaladha bareedduu koo osoo jetteen kanuma dubbii borga nama manatti ciree sii fiddee dhufti siin jedha. Laliseef deebiin taa'anii deebiidhaan kan isheen jettu hin fakkeessiin. Dhiifama gochuun namichaaf qofa osoo hin taane ofiis boqonnaa sammuu argatu kan jedhu tokko jira. Isaan dagadhu. Isaan jaalladha baay'ee. Fakkeessuun gaarii miti. Garuu immoo dhiifama yeroo goonu namicha qofaaf miti. Ofii keenyas boqonnaa sammuu arganna. Dhiifama namaa gochuun immoo nama guddaa ta'uudha. Waaqnis kanuma jaallata. Baay'een isaa diyaaloogii babbareedduudha. Diyaaloogiin diraamaa addaa keessatti hojjedhee garuu immoo diyaaloogiin natti tolte isheen dhumarratti yeroo obbo Guutaan qabamee hidhamuudhaaf deemu yeroo turtii gaarii jettu sun natti tolti. Yeroo turtii gaarii. Mudannoo addaa hojii kanaa waliin wal qabatee yookaan wanta hin daganne jedha. Gaaf tokko baay'ee guyyaa fardeen ture hojii waliin qabadhee ture hojii sana hojjedhee fixeen araddaa immoo waraabbiidhaaf ariifachaan jira ture sa'aatiin baay'ee natti deemeera. Daayiriktarri koo irra deddeebiin na dawwalaa ture mijannee ture gaaf sana. Sanuu baay'ee muddaa keessan ture muddaa sana keessa otoo hin jiruuti dhufee 6 kiiloo ga'eetaniin ariitii cimaadhaan deemaa jira. Sanuu na dadawwalu irra deddeebianii sana keessatti dambii baaskabaariin yookaan dambiin tokko lammii haay lammii naan jedha. Irra deebiin na waama lammii naan jedha. Ani humna naa galaan turre yeroo sana. Ammas iyyaduma nattuma nima na waamee achi duubatti galagalee ilaalu dambiidha. Haala yeroo wal qabatee immoo hin jira gaa jechuun wayii balleessi wayii yookaan mataa na gaafachuuf yookaan wanta ta'e wayii jedheen fiil godhe wanticha baay'ee jarjareera. Jarjarsa sana keessatti yeroo na waamu ana ta'uu lammii yeroo inni jedhu dhagayeera. Lammii garuu nama biraa dhasee garuu inni ilaalu immoo anadha. Yeroo inni ilaalu immoo wanticha na shakkee yoo guddate waraqaa eenyummaa na gaafata waan hojjetu na gaafata jedheen yaadaduman waraqaa eenyummaa koo kan qabadhee jiru yeroo sana cheeggodheetaniin itti galagalee maaliidha jennaan haay nagaamii lammii akkam naan jedhee ani iddoo kanatti ani wanta nani fiil godhe wayii wanta ta'e balleesseetaniin yookaan daandii yookaan biqilaa wayii irra jedheetaniin muddama koo sana yaadaa ture. Waan biraadhaaf fedhana intalee jira wayii tokko natti fakkaate baay'eedhuma yaaddaa ture garuu inni nagaa naa kennuudhaaf ture garuu muddaa koo sana wajjin wal qabatee xiqqoo chaalenjii na godhee akka mudannootti kanan qabadhu araddaa keessatti kanadha. Siinii firoomsaa fi laliseen itti wal lolan jechuun firoomsaan xalayaa laliseedhaaf barreessee deemee
yeroo dubbisaa turte sana boo'aatu dubbisaa turte xalayicha miiraanii jechuudha. Gaafa boo'aa ture sana erga waraabbiin dhume booddees imimmaan koo dhaabbachuu didee boo'aan ture miira keessa galee mudannoodha jedhee yaada. Yeroo afuun hidhee na rukutaa turetti suuta jedhee rukuti jedhamaa ture. Inni garuu kanuma dhugaa na rukutaa ture. Baay'uma na dhukkubaa ture. Kabira na hidhanii bishaan firfirsaa turan lafarratti jechuudha. Bishaanichi linkeejii ibsaa qaba ture. Ibsaan na qabe gaafa jedhuuni maammeen ibsaa maaliitu jira homtuun jiru naan jedha. Ani ibsaan na qabaa ture. Mudannoo qabuusaa kana jechuudha. Kaarakterichi akkuma beekamu hin xuuxa sigaaraa xuuxaa haasaa yeroo tokko maaliin ta'ee baasuuf aneeni kaaddi sigaarichi sirriitti xuuxee baasuuf jedheetanii yaadeen fudhadheera sirriitti. Hunduma isaan liqimse. Waraabbiirreera. Ani muumentii sana dagadhu jechuun baasuudhaaf ani tajaajileetti godhee mul'isuufan ture. Haaramma sanaan liqimse. Sanuummoo addaa kutuus hin barbaanne. Muumentii sana dagadhu akka mudannoo addaa akkanaaf. Yeroo wayii episoodii muraasa wayiitiif keessaa bahee episoodii 3-4 wayiif keessaa baheen ture. Achi booda ganaa hin tura waan turumatti fakkaate. Waan turumatti fakkaateenaan dhimmaaf biyyaan waamnaan biyyan deemee biyyichi xiqqoon fagaata. Neekestii kan gadhiifamu immoo isaan keessa jiru sana ture. Kan hin gochuu qabu har'a galgala akka galgala kanaa natti himame kan hin gochuu qabu ganama isaa ba'u. Ganama sana bariidhaan bahee qaqqabadhee waraabameera kan dagadhu. Kutaa arfaffaa irratti gaafa jalqaba dhufu xiqqoo dhukkubbii wayiitti dhagahamaa ture. Saamba michii qaba ture. Akka tasaa kaaraakterii koo immoo xiqqooshii waan akka suusii kanas hin fayyadamaa ture. Sigaaraa akkan xuuxu godhame jechaadha. Yeroo sana sigaaraa lamaan tokko xuuxeera gaafan hojjedhu jechaadha. Irraa akka tasaa waan irra deddeebi'ameef gaafan galu garuu sababa sanaatiif guyyaa lama wayina dhukkubeera. Siinii diinariitu ture. Siinii sana just ani real life koo keessattis qabaadhee hin beeku. Just waan haaraan hojjechuuf deemaa jira. Like actingitiinis hojjedhee hin beeku. Eden ta'is hojjedhee hin beeku. So wanti hundi haaraa ture. Uffanni koos haaraa ture. Hairstyliin koo haaraa ture. So baay'eema dhibbadhee akkamiin ta'a akkamittiin akti godhaa kan jedhu. Namoonni immoo baay'eema perfeektii ture. Actingii isaati so natural. Daansii xiqqoo wayiifaa qabdi turte. Diraamtii baay'ee walitti dhiyoo jirra. Sodaan gaafa sana sodaachaa ture qabaadhee man beeku. Narvasii mata'een ture. Yaada addaa daawwattoota biraa si qaqqabeenitti jedha. Yaada baay'eetu jira. Garuu immoo addatti kan yaadadhu tokko ituun karaarra deemaa jiru mucaan tokko natti dhufeetu gabaabduudhaan lafatti amma kaameraa irratti mul'adhu miti. Kanaafuu akkasuma natti dhufeetu lalisee ishee addaarraa dhamtee ati naan jedhe. Eeyyeen jedheenyeen naani akkas xiqqoodha maati naan jedhe. Akkamittiin ilaalaa nama guddoo hojjaa dheertuu qaamaan immoo baay'ee guddoo wayii godhee ilaalaa natti fakkaata. Yoomiyyuu hin dagadhu. Karaa yuutuubii koomentii nan dubbisa. Amma yeroo as dhiyoo keessa nan dubbisa. Koomentii tokkoon argee dhuma kanarra siizinii isa kana dhuma irrattidha. Isaa booddee jala sana yeroo deemee koomentii wayii ilaalu lafa namichi kun jiru nagaan hin jiru jedhe tokko jalatti barreessa. Kan na dhibee isa keessatti yaada addaas kan nuti ta'e namichi kun nama miidhaa ture. Nama uummata harka duwwaa hambisee haadha hiyyeessaa rakkisaa bahee maal jedhe kana qabsiisee seeratti dhiyeesse. Kana jechuun obbo Guutaa nama baay'ee nama rakkisuudha. Nama baay'ee harka duwwaa nama hambiseedha. Nama kana fuudhee namichi seeratti dhiyeesse. Isayyuu haadha isaa obboleettii isaa itti dhabee amma kana godhee seeratti nama dhiyeesse kana gaafa galateeffatamuu qabu. Lafa namichi kun jiru nagaan hin jiru tokko inni yaada addaati. Kan biraa immoo tariillee mudannoo ta'uu danda'a inni kun garuuti. Baasiin fayyadama yeroo asis dhufu lafa kaanis yeroo deemu hiriireen jira mucaan wayii dubara isheen na fuuldura hiriirteetti. Achi lafatti tikkeettii murannu yeroo geenyu baasiin sun birrii 50dha kan nama lama. Kan nama tokkoof 25dha. Na dursitee birrii 50tti laattee tikkeettii lama kutatteetti hojjettiin kun. Kutattee ani ishee dudduuba birrii 25 baasee gaafan kafaluudhaaf jedhu dursitee tikkeettii sanaa kutteessa tokko natti laattee baay'ee siin jaallannaa itti fufaanuu jabaadhaan jette. Dhugaa jechuun sammuu koos tachiina godheera. Mucattii seddasiis deebii argachuu hin dandeenye. Even gaafasuma baasii gaafa seennu dhayitee konkolaachisaa dudduuba teessee ani immoo dudduuba baasii dudduuban taa'ee kanaaf seerumaan illee galateeffadhe mucaa sanaa
otoo faasiin na argiteetti ta'e galatoo jechuun hin barbaada sumaanii mudannoo addaatis yaada addaa namni naa kennedha jedha. Barteedhuma ta'ee aktingii keessatti yookaan immoo hojii keessatti yeroo ati kaaraakterii dabaa hojjettu fiidbaakii gaarii siin kennamu yaada addanaa kennaman keessaa xiqqoo ishii of tasgabbeessii baay'eedhuma tokko mootii ta'aa akka waan jirtu wayinitti fakkeessaa jirta kan naan jedhan jiru namoonni keessaanii gama komantiidhaan immoo komantiirra immoo lammiin kun akka waan hojii gaarii hojjettullee yeroo akkas of dhidhiibdu maaltu isheetti dhaga'ama waan jedhamu wayii tokko fannaa kennamaa ture. Sunis waanuma kaafamuu malu waan ani hojjedhu sanarraa ka'ee inuma kennama jedheetan yaada hunduma isaayyuu normaaliidha godheen fudhadhaanii bada waan miti irraan baradha waanta ta'eef. I think audiensiinis ta'e namoonni biroon yeroo ilaalan riil godhanii ilaalu natti fakkaata. So yeroo na argan namoonni mitillee natti dhiyaatan nama waliin maalirra geessaniree jajjabeessaa kaa jedhanii na gaggaafatu. So baay'ee na ajaa'ibtu. Just whole jechuu dandeessu. Namoonni hedduun gaafa na argan relationshipii, giftii fi namoon qaban sana na gaafatu. So it's just drama. Yeroo wayii hiriyaa koo waliin deematii turre taaksiidhaani. Haadha wayiiti achi keessatti na argitee erga nani bu'ee hiriyaa kiyya saniin akkas jettee. Mucaan kun mucaa fiilmii araddaa keessatti lati ta'ee hojjetu jettee gaafatte jennaani. Mucaan koo baay'ee jaallata. Isaa fi giftii baay'ee jaallata. Gaafa rukutame isa hin boo'eette. Daawwattooti akkan giftii argachuu danda'udha kan isaan jajjabeessaa turan. Jajjabina naa laachaa turanii akka beekaatti jabaadhu harka laatiin naan jechaa turanii. Yaada addaan qabu qanumadha. Yaani adda na qaqqabe omtu hin jiru. Araddaan hojii boriif galtee akkamii ta'a? Dhugaa dubbachuudhaaf araddaan hojii boriitiif galtee guddaa naa ta'a jedheetii yaada. Araddaa duwwaa otoo hin taane hojiilee nan hojjedhu hundumti isaanii iyyuu hojii koo boriitiif galtee guddaa naa ta'u. Araddaan immoo kana duras mana dhaqeetti oodiishinii fudhadhee waa baay'ee oodiishii sanarraa baradheedha. Ammas immoo piroodakshinii araddaa gaafa laalu hojii araddaa gaafa laalu anaafis muuxannoo guddaadha. Muuxannoo bira darbee immoo even kaaraakteriin tani taphachaa tureyyuu karaakteraa kana dura tariitii taphanneedha waan ta'eef anaaf ekspiriyansii guddaadha. Galtee guddaas naa ta'a dhugaadha. Akka galaa tokkotti hin fudhadhee deema araddaa waan ta'eef araddaan akka salphaatti waan amma kana ibsu miti. Kanaafiti galaa guddaadha naaf araddaan. Araddaan dhugaa dubbachuuf ani carra qabeessa yaada. Maaliif jalqaba anaa fi hojii koo jalqabaatis jalqaba irratti immoo araddaa hojjechuu kootti baay'ee gammadaadha. Maaliif kiruu addaa namoota dandeettii qaban faana oola. Akkasumas immoo muuxannoo warra qaban faana waan ooluuf anaaf araddaan bu'aa guddaa naa buuseera yaada. Waan baay'ee baradheera. Wantoota hin beekne hedduu baradheera. Ka'umsa koo kanatti jalqaba koo kanatti araddaa hojjechuu kootti ani carra qabeessan jedhama. Araddaan hojii boriidhaaf galtee gaarii naa ta'a jedheetanii yaada. Egaa hojii ani kana dura hojjechaa ture yeroo baay'ee hojiiwwan akkas piroodakshinidhaan wal qabatee baay'eedhuma akkas hojjechaan turre. Araddaan akka hojii iskiriinii gosa jalqabaati. Sunneen namoota biratti waan haaraa fideera. Anaan kanaan dura piroofaayilii isaan ittiin na beekan monoloogiin hojjedha. Waltajjiiwwan garaagaraa irratti hojjedha. Baay'inaan waltajjiin hojjedha. Pileeyiraayitingii kunneen irratti iskiriptiin barreessaa, walaloo monoloogii tiyaatiras akkasuma barreessaa. Sunneeniin namoonni piroofaayilii koo baay'inaan kan beekan malee gama aktingiidhaan gama akkasitti taatoodhaan baay'ee hin baramneen ture. Erganii gara araddaatti dhufee booda piroofaayilii biraa narratti arguutti ka'anii yeroo nani istoor godhadhu yeroo nani wantoota kunneen gadhiisu namoonni akka nani dandeettii taatummaallee qabu na keessatti argaa dhufanii anis hojjechuuttan ka'e wantoota sunneen wal qabate
akka galteetti na gargaara kana nan jedhu dursa piroofaayilii biraadhaan tuna beekanii amma bifa taatummaadhaan yeroo na argan baay'eedhuma tokko natti gammadanii namoonni illee aktiingii tiyaatira garaagaraa akkan hojjetu ta'e ani mana tiyaatiraa Finfinnee keessaatiin hojjedha. Achirratti dursa pileeyii garaagaraadhaanidha baay'inaan kan isaan akkan hojjedhu godhan malee taatummaadhaan miti ture. Amma garuu taatummaadhaan akkan hojjedhu godhanii tiyaatiroota lamaan sadan tokko ammaayyuu wal faana hojjechaa jira. Sunneen agarsiisa araddaan hojii kan biraa akkan hojjedhuuf na gargaaredha yookaan galtee naa ta'edha jedhetaniin tilmaama. Hojii koo egereedhaafis akkasuma araddaan namoonni achirratti na ilaalan galtee kanarra fooyya'aa jabaatee naa kenna jedhetanii yaada. Anis hojjechuu koo ittaan fufa. Galtee guddaa naaf ta'e ekspiriyansii ajaa'ibaa naaf kenneera. Akka piroodaakshiniitti, akka aktiingiitti, akka daayirektiingiitti baay'eema galtee guddaadha. Hojii itti aanee hojjetamuuf jechuudha. Pilaas diraamaan araddaan wanta umurii koo guutuu hin dagannedha. Hojii koo jalqabaa waan ta'eef kan nama duukaa wal na barsiises waan ta'eef jechuudha. So araddaan galtee guddaadha naaf. Hojii koo gara itti aanuuf. Hojii borii kootiif baay'ee galtee gaarii naaf ta'a. Araddaa keessatti aktiingii qofa otoo hin taane kan hin baree haala piroodakshinii haala itti walitti dhufeenya kiruu baay'ee waan baay'ee na fayyade. Inni kun immoo borii kootiif baay'ee carraa guddaadha jedhee yaada. Kan biraan immoo oodiyensoonni illee na baranii pirooduuseroonni na baranii carraa biraa naa qaqqabatee dhufee jechuudha. Fiilmota tokko tokko irratti agarsiiseera akkasuma diraamaa irratti wantoota akkasii irratti baay'ee na fayyade. Araddaa dura diraamaa hirkoo hojjedheen ture Obaamaa ta'e. So hirkoo keessatti hojjechuun koo akkan araddaa dhufu na taasiseera. Waa baay'eedhaan muuxannoowwan garaagaraa hirkoo keessatti hin argadhe. Gaafan araddaa dhufu garuu hojiiwwan baay'ee isaa salphaa naa godheera waan ta'eef fuulduratti immoo piroodakshinii garaagaraa keessatti hojiiwwan adda addaa kan hojjedhuuf karaa naa bana jechuudha. Kana jechuun shaakalaa asitti shaakalaa deemtutu mooroof gara fuulduraatti akka guddattee baatu muuxannoowwan garaagaraa akka argattu si godha waan ta'eef araddaan hojii boriif galtee guddaa naa ta'a jedhee nama. Galtee guddaadha dhugaa. Galtee guddaa naaf ta'anaaf. Asitti waan baay'ee bareera waan ta'eef kana booda hojii hojjedhuu fi baay'ee isaa asitti fixeeraa jechuudha. Kanaafiyyuu natti hin cimu. Kanaaf galtee guddaa naaf ta'e jedhee yaada. Baay'een jaalladha simmaa araddaa. Xumura irratti dhaamsa qabdu. Awudeensiitiin galatooma jechuun barbaada. Hojii koo jalqabaa irratti haala gaarii waan na simattaniif, waan na jaallattaniif, waan hundumaaf guddaa galatooma. Pilaas daawwachuu keessan artii Oromoo jajjabeessuu keessan itti fufaa cimsaa jechuun barbaada. Aktaroota fi aktarasiif aktarootaaf kanan qabu waliigalasaa jabaadha. Ayinoo artii Oromoon guddinarra kan jirudha. Wantoota baay'ee akkasiin sakrifaayi gootan sin godha. Garuu jabaadhaa gara fuulduraa waan gaarii ta'a jedhee yaada. Amma bulaa deemtan immoo ammuma barii abjuu keessanitti siqaa deemtu. Jabaadhaa jechuun barbaada. Gara piroodakshinii diraamaa araddaa keessa jirtaniif immoo baay'ee galatoomaa hojii bareedaa nu hojjechiistanii piroodakshinii bareedaa ture istaandardii kan ta'edha. Da keessaniyyuu galateemaa jechuun barbaada. Akkuma galaatti piroodakshinii afaan Oromoo keessa ispeeshaalii yeroo ammaa kana kan hojjetanii piroodakshinii dhamaatii baay'ee akka qabu beekamaadha. Namoonni immoo lafaa dhufeeyyiin piroodakshinii kanattis makamuu barbaadantu baay'eetu jira. Kanaaf dhaamsa ni qabu tokkoffaa namoota piroodiwus gochuu danda'aniif otoo gargaarsa piroodiwus gochuu godhanii fi namoota baay'eedhaaf hin jedha. Kuni warra piroodiwus gochuu danda'anii fi kan biraa immoo oodiyensiidhaafis dhaamsa ni qabu. Namooti dhamaatii baay'eetti dhama'aniitudha kan hojiin kun hojjetamu. Yeroo baay'ee hojiin yuutuubiis haa ta'u hojiin tiivii dhamaatiin baay'eetti dhama'ameetudha kan hojjetamu. Kanaaf namoonni baay'een otoo hojii isaanii kana jala deddeemanii jajjabeessanii karaa yuutuubiis haa ta'u karaa istiriimiitti argachuu danda'an hundumaatiin otoo hojii isaanii kana jajjabeessanii jedha oodiyensiin. Taatotaafis immoo dhaamsa ni qabu tariitii ifartii qabu hundumaasaa waan namaaf hin madaala jedhu oodiyensiidhaaf hin madaala jedhu dandeettii isaa amma qabu namaan
ga'uun gaariidhaan jedha. Keessumaayyuu immoo wantoota nama barsiisan irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan ni jedhu dhaamsa kooti. Dhumarratti akka dhaamsaas ta'u galateeffachuu ni barbaada. Akka galataatti naaf haa ta'u kuni namni galateeffachuu barbaadu ni jalqaba oodiyensii yaada gabbataadha jedhee yaada isatti dhagahame miira isatti dhagahame hundumaa nama qoodu kanaaf oodiyensii keenyaaf galata guddaan qaba. Ittaansee kiruu piroodakshinii kanaa hundumaa akka maatiitti waliin jirra waliin turra isaaniif galata guddaan qaba. Maatii koo hojii koo yeroo hojjedhu na jajjabeessaniif na gargaaraniif galata nan qaba. Addatti immoo Magarsaa Dassaalany Maammee guddaan galateeffadha. Sababiin isaa baay'eedha hedduudha. Wajjiniin baranne akkaadaamii taatummaa abbaa lataatti baay'ee har'an dubbadha baay'ee carraa isaa barbaadaan ture. Jalqaba akka mana barumsaa sana galleen maaliif dhuftee dhee na gaafate fedhii nani dhufeef sababa kootti mee jennaan akka wanti kun na keessa turu kan na godheessadha. Kanaaf guddaan galateeffachuu barbaada. Namoonni maqaan dha'een namoota baay'eedha namni galateeffachuu barbaadu hunduma keessanii galatamaa isin jira. Pirooduusera Araddaatii fi Kalaqan Intarteementii jechuudha. Baay'ee dhaabbata guddaadha, dhaabbata enerjii guddaa qabudha, dhaabbata hojiitti amanuudha. Aartii Oromootii fi baay'ee gumaacha guddaadha kan inni gochaa jiru. Isaaniin jabaadhaan jechuun ni barbaada. Dhaamsi koo tokko isaaniifidha. Lammaffaa immoo akkasuma namoota aaktiingii hojjetan yookaan aktireesiis ta'anii hojii kamiiniyyuu hojjechuu fi ga'umsa akka qabanii fi hojjechuu akka danda'an of keessatti beekanii akka isaan jabaachuu qaban dhaamsa namaa fi fuulduree aartii Oromoo waan guddaa tokko irra akka ga'u abdii guddaa qabna. Sadarkaa guddaa tokko irra geessii nagarradhee yaada. Kana dhaamsa koo qabna. Diraamaa keenya waan daawwattanii fi daawwattoonni keenya baay'ee galatoomaa. Anaanis immoo baay'ee dhugaa waan amman eegeen ol diraamaa kana irratti akkasii namna jaallata jedhee hin eegne warroonni diraamaa kana keessatti agartanii na jaallattanii na gorsitanii jajjabaadhaa jettanii hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa. Akkasumas immoo diraamaa afaan Oromoo akka guddatuuf hundi keessaniyyuu jajjabeessaan jedha. Kan biraa immoo hojii biraadhaan immoo akka wal agarru abdii guddaan qaba. Wantoota babbareedaa karaa fuulduraatti immoo akkan hojjedhu abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo namoota galateeffachuu barbaadu maatii koo galateeffachuun barbaada. Akkasumas immoo Kalaqan Intarteementii galateeffachuun barbaada. Carraa kana nuuf uumee akka nuti hojjennu kan godheessa waan ta'eef. Akkasumas immoo ijoollota wajjin hojjechaa ture hunda isaaniiyyuu baay'een galateeffadhaa isin jaalladha. Hojii gurguddaa kana caalu akka hojjennu abdii guddaan qaba. Kiruun warreen wajjin hojjechaa ture hunda isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Hundi keessaniyyuu galatoomaa. Namoota ani gara kanatti gara aartii kanatti dhufee akkan dhufee hojii kana hojjedhuuf yookaan immoo fedhii koo kana akkan galmaan ga'uuf na jajjabeessaa turtan galatoomaa isin jechuun barbaada. Taane immoo kana jechuu barbaadu Kalaqan Intarteementiidha. Ani dhaabbata kana faana hojii kana hojjechuu kootti baay'ee waan hin gammaduuf akkasumas immoo hojii baay'een irraa baradhe kanaaf galatoomaa isin jechuun barbaada. Namoota ammaatti nu daawwachaa turtan. Hojii keenya jaallattanii torbeedhaan warroota nu eegaa turtanii galatoomaa jechuun barbaada. Taansee piroodakshinii Kalaqan baay'uma warra jaallatamanii wajjin hojjetan baay'uma warra danda'an jechuu hin dandeenya aartii Oromoo keessatti. Isaan baay'uma nuuf noormaalii akka hojii kana success goonu warra dhamaa turan waan ta'eef noormaalii isaanis galatoomaa jechuun barbaada. Hojjettoota walumaa gala kiruu kana keessa jiran dabalatee piroodakshinii kana hunda kan qopheessuu hundaa wal qabatee dhaamsa akka dhaamsaatti wanta nan jechuu barbaadu aartii Oromoo keessatti ija tokko yookaan tarkaanfii tokko akka hawaasaaf kaa'uuti. Kun yoo waltajjii guddaa argadhee ibsedha natti tola malee kun amma sadarkaa kanaan tilmaama xiqqoo kanaan ibsuun xiqqoo ishee na'anumaan una leeyyaasisa baay'ee hojjettoota ciccimoodha piroodakshinii jabaadha isaan dabalatee tirtamentii isaanii wanta hunda isaanii jaalladhee fira hojiiwwan kunneen biroodhaan illee meebii hin dhufu taanaan akkasuma upgrade godhanii wantoota fooyyessuun malan
akkuma maqaa diidaa qaban amma namoonni utuudhumayyuu namoota hojjetan kana namoota qopheessan kana qaamaan hin beekin hojii isaanii ilaaluudhaan baay'ee jajuu guddaatu dhiyaataa fi jajuu guddaa kennuu fi sunneen sirriidhuma itti irratti hojjetamee ammas aartii Oromoo keessatti ga'umsa keessan isa kanarra caalu kalaqa keessan isa kanarra caalu hawaasa guddaa kanaadhaaf kennaa gumaachaa jechuun barbaada. Dhaansi koo kanumadha. Galatoomaa. Hunduma keessanii galatoomaa isin jira. Hundi keessanii galatoomaa. Galatoomaa. Hundi keessanii galatoomaa. Galatoomaa. Nagaatti. Bye.